Degenatti kaachisa maalo degenatti kaachisa maalo degenatti kaachisa videoon kun sirrii min degenatti kaachisi ananeel degenatti kaachisi jedharam videoon amma kuni degenatti ka'uu qaba la seeraan jalqabsine waan ta'eef la amma ni gidduutti dogoreera dafiiti video kana degenatti okay check godha jalqabeera sagantaan amma jalqabuusa check godha yeno isti lakkaa jira jalqabseera jechuudha mucaan okay egaan qaqqaaliin uummanni Oromoo baga nagaan gara YouTube kootti dhuftanii isiniin jedha jechuudha. Guyyaa irraa kana immoo sagantaa biraatiin walitti deebinee jirra. Guyyaa irraa kana immoo kan nuti ilaallu sagantaa keenya wayii teknooloojii. Oh dhiifama. Guyyaa irraa kana sagantaa adda sagantaa adda. Sagantaa kolfisiisoodhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Amma namaatti na hordofaan affeeraa kooti jechuudha. Egaan kun kutaa tokkoffaatii akkasuma viidiyoo kana yoo isin maal ture laayikiidha. Laayikii kuma tokkoon keessanii sagantaa biraa jechuun kutaa lammaffaa. Sagantaa biraa kutaa lammaffaa isiniif dhiyaataa jechuudha. Kanaaf namoonni haaraa galtan subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha jechuudha. Egaan kana gara viidiyoo keenyaatti tun darbiin dura namoonni yeroo jalqabaatiif ijaan sukkuumannee akkasitti sukkuumachuu hin dagatinaan isiniin jedha jechuudha. Akkasumallee namoonni barcuma hin qabne qilleensa irra dhaabattanii warri ilaalaa jirtan nooraati taa'aa ni ilaalan isiniin jedha maaliifi viidiyoo daqiiqaa 45 ilaaluuf jettu jechuudha. Yookiin immoo viidiyoo sa'aatii 2 jechuudha. Gara sa'aatiitti gaafa deebisnu daqiiqaan 45 sa'aatii 2 ta'a jechuudha. Kanaaf wambarii kaadhaati. Sa'aatii kana hundumaa ilaalan isiniin jedha. Yoommoo akka siinimaatti ilaaluu dandeessu ta'e mana siinimaa galtanii yoo ilaaltanis gaariidha. Immoo warri VR qabdan immoo VR'dhaan yoo ilaaltan immoo filatamaadha jechuudha. Maal jedhama afaan Amaariffaatiin yatashaalu yes. Amaariffaa yatashaalu jedhama jechuudha afaan. Kanaaf viidiyoon kun haala yeroo irratti haala yeroo amma Itoophiyaan yookiin immoo Oromiyaan keessa jirtu irratti viidiyoo qophaa'edha. Egaa kanaaf namoonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube kanaa dhuftan barcuma kaadhaati ta'an isiniin jedha jechuudha. Teessanii immoo hojiin keessan waan tokko duwwaadha jechuudha. Viidiyoo kana ilaaltanii waan tokko duwwaa gootu jechuudha. Waan lama hin jenne ilaa. Iddoo kanatti understanding namoonni baay'een understanding dhiifama. Understanding maal ture? Dictionary banime. Leellee dictionary. Achirraati maal jedhama understanding yeno hubachuu. Warri yeroo jalqabaatiif dhuftan immoo waan tokko duwwaa na hubachuu isinirra jira jechuudha. Innis viidiyoo kana like fi subscribe gootu. Waan lama dubbadhe akkamitti maal tokko ta'e. Video kana like subscribe me qoy me wanti lama wanta tokko ta'uu danda'a me ilaalla mucha tokko fi tokko me tokko uffe agartanii tokko fi tokko jechuun meeqadha tokkodha jechuudha. Kanaaf like ni subscribe ni walitti tokkotti daamu jechuudha. Like is goote nan subscribe goote nan tokkodha jechuudha. Tokko fi tokko moo akkamitti tokko fi tokko hin jenne tokko taa'ee qashtii ko dibichi tokkoo fi dibichi la iddoo kanatti namoonni baay'een hubannoo isaanii dibicha tokkoo fi dibicha biraa tokko jechuun walitti dhufanii maal ta'ure sangaa dibicha tokkoo fi dibicha tokko walitti dhufanii eeyyeno namni qotu tokko sangaa nama barbaachisaa kanaaf nama tokko qota waan ta'eef tokkodha. Suguyyaa qala jechuun foon sangaa ciccirachuudha. Cicciru kukkutu mummuru kas gorodii beektu ni gorodii. Haya meeti bicha beekalee fannisu san galbeeffaduuti. Lukti bitaa takkaa fi lukti birgaa takka walirratti meeqa ta'a? Lukti takkaa fi takka moo? Meeqa walirratti? Lukti takka. Lukti takka. Lukti biraa takka. Nama takka. Eeyyena. Tafa takka. Ashtii. Jaafi jaamo. Walirratti hogguu deebifte meeqa ta'a? Darzana takka ta'a. Takku. Warra akkasitti ijoollee durbaa gubdan mana keessaa. Eshi viidiyoo kanarraati wanta qabxii gurguddaa baay'ee hubanna. Tokkoffaa irratti viidiyoo kanarraati kan isin hubattanii akkaataa itti ijoolleen dhiiraa ijoollee durbaa guban baay'ee hubachuu dandeessu.
akkamitti like fi subscribe walitti qabxii tokko akka ta'an namoonni isiniin galle komentii jalatti barreessaa deema. Qabxoota keessan gaaffii keessan dhumarratti barnoota kanarratti kan isiniin galle na gaafachuu dandeessu jechuudha. Mee viidiyoo keenya lammaffaatti dabarra. Boona. Boona. Ani ko boona gaafa isheen jettu ko saaloonii teessee waan isheen gola qodaattuu amaartoo inni fakkaata araam kichinii keessa. Dee wal bira taa'anii akkasitti boona. Achuma taa'e. Kun maal agarsiisa? Amma kun dhufaatiin isaa bara 1969 irraati kan kana jalqabe jechuudha. Nama bira taa'anii nama waamuu. Agartanii nama bira taa'anii nama waamuun kun waan addaate jechuudha. Utuu haasofnu waan kanaan dura waadaa isinii galeen ture. YouTube keessa isiniin beeksisaa hidhee YouTuberoota afaan Oromootti dubbadheen ture jechuudha. Egaan guyyaa irraa kana viidiyoo ani isiniif guyyaa irraa kana kan isiniin beeksisu abdii 4K jedhama jechuudha. Innis viidiyoolee garaagaraa wayii saayinsii fi teekinooloojii irratti kan xiyyeeffate ni gadhiisa waan ta'eef tiitooraalota wayii moobaayilii irratti yoo barbaaddu ta'e afaan Oromootiin wanta bareedduu ta'e yeroo hundumaa isiniif dalagee viidiyoo isiniif gadhiisaa jechuudha. Kanaaf deemaatii subscribe godhaa, jajjabeessaa, like godhaa, komentii barreessaa fi hanqinoota jiran immoo akka inni furuuf komentii jalattis yaada laadhaaf isiniin jedhaa. Mucaan kun baay'ee viidiyoo namatti tolu hojjeta waan ta'eef amma deemaatii subscribe godhaan jira. Linkiin isaa description keessa isiniif jira. Yoo barbaadan immoo abdii 4K tanii search yoo gootan isiniif fidaa jechuudha. Gara viidiyoo keenyaatti deebinee jirra. Waan jedhu bineensa bishaan keessa jiraatu kan nama nyaatu jaanaa him. Bineensota bishaan keessa jiran kan nama nyaatu ja'a. Meetu sun ta'e maal jettu mee komentii jalatti barreessaa. Naacha. Abbaa naacha. Haala naacha. Tole. Obboleettii naacha. Obboleessa naacha. Okay. Ilmoo naacha. Ilmoo naacha. Akaakayyuu naacha. Akkoo naacha. Durbii naacha. Eessuma naacha. Wasiila naacha. Maalan biraa maal tafe? Itti dabalame. Naachis ilmoo qabaa. Ilmoo qabaa. Eessuma qabaa. Wasiila qaba. Gaafan taa'ee yaadu naachonni kun iyyuu wal fuudhina laata yeroo baay'ee hin dhageessanii gaafa isaanii durba lakkafan dhiirri naachaa gaafa durba naachaa lakkafu baay'ee dhageera utuun darbuu bishaan hangar irratti hin lakkafa. Ibsee goos kana akka ilmoo naachaa naachaa. Abbaa naacha kanaan saxxetta gootaa jechuudha. Qashtii. Eshi. Viidiyoo ammatti dabarru waan ajaa'ibaati jechuudha. Kana na barbaachisa. Kanas hin barbaachisa laama viidiyoo kana ilaaluu keessan dura wantoota kanas hin barbaachisa. Eshi jalqabneerra viidiyoo keenya. Amma sekendii muraasa keessatti koronaa marammaramsiisa agarsiisaa jira. Funyaan koo keessa gashee xiffoo sadiidhaan si'a sadii of keessa keessu kana booda si'a sadan isaa yoo xanfachiisne ta'e arfaffaatti darbuu qabdu jechuudha. Sinii galeera arfaffaas xanfachuu yoo didee shanaffaatti dabartu jechuudha. Kanaaf sadii immoo xanfachuu qabdu jechuudha. Amma sadii xanfadheera xiffoo sadii sin barbaachisaa jechuudha. Kana booda sekendii shanii eegdu jechuudha. Ishi tokko lama sadii afur shan ilaa agartanii ilaa lama agartanii ilaa gaddaatti mul'ata. Koronaa koronaa bilisaadha jechuudha. Oye, innillee naajjeesuu feetanidha. Anillee amma du'een oolaa amma tuun xanfadhu jechuudha. Kun waan gaarii bitachuudha manatti yaalina. Baay'ee namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan ani keessaan qabu jechuudha. Balaa kam yoo isin irra ga'e utuu kolfitanis ta'e utuu waan tokko ta'e naan ani keessaan qabudha. Ila ani mucaa rabbiiti yoo baay'ate baga kolfitanii dhimmise jisni erga malee video berat dabarra la video berat dabarra baizwe video berat dabarmunis gari
Oye. Maaliif qoricha doktorri sa'aatii 12 irratti liqimsiisiin jedhe sa'aatii 10 irratti liqimsita? Sa'aatii 2 si'aafaa maal taate? Ayisii. Akkam? Kana sa'aatii 2 dursee liqimsu baatee agaraafuu keessa jiru sarpiraayis gochuuf. Baay'ee namoonni akkamitti akka baakteeriyaa sarpiraayis hin goone gootan warri hin beekne viidiyoon kun baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo tokko tokko baakteeriyaas jarmoota garaagaraa sarpiraayis gochuun maaliif fayyada beektu? Yoo fakkeenyaaf amma yoo isaan baakteeriyoonni hidhatanii jiru ta'e qawwee boombii waan akkasii kana baatanii jiru ta'e yeroo isaan eddii isaan taa'anii toora galanii jiranitti jechuudha. Achumatti raashanuu yoo barbaadanii qoricha keessa yeroo malee liqimsitu jechuudha. Kun maaliif gargaara? Utuu isaan qawwee hidhatanii boombii isaanii godhatanii gaafa sinachiin darbuu fettan sa'aatii 11 yoo ta'e qanitti as buttee yoo dhootee yoo qorichatti gadhiistee eddii isaan jiranitti utuu isaan socho'een achitti raashanuu jechuudha. Yeroo malee liqimsitaa jechuudha qoricha. Qoricha amma yeroo malee liqimsuun maal jechuudha? Tagaa garuu sirriini. Faarmaasistoonni na ilaaltan komentii jalatti waa jechuuf unsubscribe gootanii ba'uuf irrattan kun qalbii fidhaa muudii isinii galuu isiniif muudii barbaachisaadha iddoo kanatti jechuudha. Eeshi maal maafu? Egaan kana ture jechuudha. Qophiin keenya guyyaa irratti akka bohaartan abdii guddaa qabna. Ellitu koomedii irraa guyyaa irraa kana sagantaa bareedaa akkasii isinii qopheessee kan isiniif dhiyeesse ispoonsera kan ta'e duuba kanaa kan jiru namoota baay'eedha jechuudha. Namoonni kunis gaa baay'ee isin dhibu baay'ee ispoonser gochuudhaan qarshii guddaa arjoomanii baankonni baay'een duuba koo jiru akkuma argitan jechuudha. Baankiin baay'een duuba koo jira. Akkasuma kaampaaniin gurguddaa baay'een illee duuba koo irra jira jechuudha. Wayyaa koo irra jira. Kanaaf amma yeroo biraa immoo akkamitti wayyaa koo kanarraa isinitti agarsiisuu akka danda'u immoo sagantaa biraatiin wal qabatee hin deemina jechuudha. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa jechaa galatoomaa isinillee akkasumallee kompiitara koo nan galateeffadha guyyaa irraa kana viidiyoo akkasii kan akkan dhiyeessuuf kan na gargaare kompiitarri koo narra jira. Akkasumallee moobaayiliin koo kaameraa waraabuutiin na cinaa dhaabbataniiru. Saawund rikoorderiin koo kunillee sagalee koo waraabuudhaan na cinaa dhaabbateera. Akkasuma istaandiin kunillee akkasuma teebiliin kunillee taa'umsi kunillee akkasuma baakgiraawundiin kunillee waan na gargaartaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha jechuudha. Qophii koo guyyaa irraa kana akka bareedee fuula kanaatti daawwattoota kootti dhiyaadhuudhaaf gahee naa gootan hundumaaf maaliif maqaa koon kaasnechaa jirachiiti. Ibsaanillee yookiin immoo iftii illee kana booda jiraachuudha. Baay'een isin galateeffadha. Sagantaan kun akka kanatti akka qophaa'uu fi warra na gargaaran qodoota kana isinillee baay'ee galatoomaan isiniin jedhaa. Nagaadhaan turaa. Yoo kutaan lammaffaatti hafuttan laayikii 1,000 ga'an isiniin jedhaa. Nagaan turaa. Cufi kan moobaayilii dhumeeraam sagantaan. Irra cufi bakka geeraam. Moobaayilii of cufi amma geera sagantaa.